So ani kana deebisu fi seenne yaa akkuma hubannoo fi akka namoonni na jaalatan tokko tokko faallaa nu bannee fi ani firoo harkuma kiyyaan akka isaan deeman godhe harkuma kiyyaan wantoota adda addaa wantoota isaan barbaachisu guutee fi namni na gargaare hin jiru namni birrii tokko na erge hin jiru namni argitee ijoollee kana akkas godhi jedhee isiidhaafis birrii tokko erge hin jiru. Kijiba jechuudha wanti miidiyaa kana deemu isinis jirti lubbuudhaan amma alhamdulillah wannoo geettee jirti Torontoo geettee jirti kuloo naa bilbilaa turte amma maala laa'ila garaagarummaa jiru kan quba qabu nuyi kana haasoo qabiraati bakka isiin jirtu amma hin beekan bakka ispoonsara isiin naqaddee dimantanii amma Torontoo jirti namni kana beeku hin jira hin jiru walaakin ta'anii waan bira haasa'aa jiran eessa akka deemtee yoo hin beekne faatu wayi nuti akkas godhe naam birrii tokko miti hin beekan jireenya isiitu so ani dhugaa dubbatuuf isii adda baane akka namaatitti dhugaadha kan adda baaneef kaa namni jireenya keessatti gaafa wanti adda addaa walii si galchuu didu adda baata garuu mootu karaa dippiloomaasiitiin nagaya turre jechuudha amata afur erga adda baane amata afurii kana keessatti balaan hin jiru nagaya malee amata afurii kana takkaa deemi dalagadhe ari'ee mana dalagaa geessee hin beeku waan isin ajaa'ibu guyya tokko dalagatuuf mana hojii deemee hin beeku maal rakkatte maal isii barbaachisa maal nyaatta maal uffatta maal dibattaan anar warra haasa'u kanarra turre ilmoo kee akkamitti qabattaa ilmoon qananii keessa ture anaaf isii jidduutti bakka deemu hundi giraa gabba'e barbaadalkaa walakkaa dhufa barbaadalkaa walakkaa deema barbaadachi deema barbaadasi deema ka ilmoo kiyya dhiisa akkamitti akka goddatee fi maali isinuu argitanii isaa miti kana misi haasofda jechuudha ani kan naa ajaa'ibe namni isii tana firoo jechuudha rakkattee jirti jedhee cinaa dhaabadhee jira jedhee ragaa bahu tokko yoo jiraate tokko warra akka nama xabaqaa of mi'eessuuf of ana jibbisiisuuf haasaaniif baana deebintu birrii tokko jireenya ergaa gaafa anaaf isiin adda baanetti an gargaaree jireettee dubbattoo jiraatte ani surree mataan baafadha laayivii kanarratti taa'e isinumaa qeeyxan hamaa kan isin biratti hamaa dhagaa isinumaa arrabsitan fokkataa kan isinumaa waan barbaaddan gootan kanatu akkasiin bareeddee akkasitti isin argitan san jiraachisaa ture jechuudha osoo lolli takka hin uumamin rabshaan takka osoo hin uumamin osoo guyyaa takka hin beela'in osoo daareen jedhin osoo akkas ta'e hin jedhin dubartii tamii olu jireenyi kenna adduma adda ta'e garuu bakkuma jirtu sanitti akkasiin mataa ol qabattee deemtu gochaa ture obboleessuma keessan ka jibbitan kana ture jechuudha anaa warri jette ani surree mataan isinii baafadhaa jedhe akkanumatti ol qabe laayivii kanarratti isinii galee kanaaf yaada gisee tokko tokko wanti maaliif haasa'ee beeytanii jedhan of isin naa jajjaniif miti gisee tokko tokko gaafa keessa taramee bakka akka nama waan tokko xalaata Yuukireenii fi Raashiyaa kanatti wal adamnuutti gisee haasa'amu argaa beeytaa gisee baay'ee bakka yaani yoo baay'atu immoo nama tokko tokkottis dhugaa fakkaata namootuma si jaalatu kanatti jireenyichi dhugaatti fakkaatu hunda mala beeytanii gisee tokko tokko waan akkasiitu jira kanaaf gisee tokko tokko haasa'uu dhabuun kiyya namii dheera baay'ee maaliif haasa'uu dida beeytanii namni waan kana gochaa jiru waan ana ta'eef namni jireenya kana isaan jiraachisaa jiruu fi namni argitee responsibility fudhataa jiru ana waan ta'eef maal godhaa haasa'ee maal godhaa ofillee jeeqee isillee jeeqee dheetuma jalaa dhee mee gaayis waa isinitti himu takkaa firommaan tuni gadi baatee akkana ta'ee jireettee haasoftee hin beekti ani takkaa isiin tuni akkanaati hamtu akkanaati jedhee haasa'ee beeka waan irratti wal dhabneef takka haasa'ee beeka hin beeku isiin haasoftee beekti hin beektu garuu hunda warrumaas jirutu laaqa warrumas jirutu laaqa miidiyaa kanatti ofumaa walumaan dhooftan ofumaa achi ofumaa wal gaafatanii ofumaa walii deebistan alaa fi isitu jireenya keessa ture addaan ba'e moo isintu waliin jiraate adda ba'eetu giraasi gabbaa gisee tokko tokko dubbiin duwide sitti gala beekaa is dhuguma taa alaala mee viidiyoo tokko kan isiin himattu natti fida viidiyoo tokko kan isiin himadhe natti fida yookaan immoo kanaaf adda baane jennee kaasofne hin jiru bar ofumaa wal gaafattan ofumaa walii deebistan ani giraana gabba'e dhugaa rabbii isinii galee nuti
Akkuma nama kamiitu baay'isoo addunyaan guutuu akkuma amantii addunyaa tanaa guutuutti namni tokko hiree yoo waliin siqoonni adda baata. Ilmoo tokko dhaltee miti ilmoo 12 dhaltee ilmoo 15 dhaltee adda baata maaliif? Sun qooda rabbiiti reedha. Anaafisiitu beeka. Anaafisii ta'ee fi naa ta'ee walazabsuudha namni addunyaa haara osoo jiru nagaan adda deemuun akka jiru waan hubanneef karaa dippiloomaasiitiin ilmoo ta'een akkana goonee guddifne jechuudha. Ilmoo ta'een guddisuu bichaa osoo hin ta'in ilmoon ta'een hireen isii of duraa maal ta'uu qabdii ka jedhurra alhamdulillah rabbil alamin rabbiin jireenya baqqaa tanarraa jijjiiree argite ilmoo xiyyaafis illee lafa nagaa rabbisii keessa jechuudha. Ani lafa nagaa san amma doolaara 10,000 kafaladhee deemuu wallaaletti waan akkasii yaadachiisuu barbaada. Gaafa biyya namaa deemamu waan prosesii adda addaatu jira baay'ee. Prosesii jiru keessaa fakkeenya fudhanna. Keezii injira waa barreeffatta yaani gaafa biyya biraa deemtu namni biyya biraa jiru hubatuu dhabuu danda'a. Namni biyya baqaatee fi Ameerikaa fa'aa jiru hin beeku. Keezii barreeffatta. Keezii kana gaafa barreeffattu wanta adda addaa mallaqaanis hin naqama. Namootaan kominikeet gochuu jira kan mallaqallee hin taane. Waan adda addaa inuma jira. Waan adda addaa kana guutuu gaafa jaarsaaf jaartii taate waliigalteen jidduu jira kana lamaayyoo hin jiraanne akkan taane hin beeytan amma hin beeytan. Fakkeenyaaf amma mucaan kiyyaa kana biraa deemuun barbaadu osoo jedhe seerri naafis hin eeyyama isiifis hin eeyyama. Jidduu kanatti hireen isillee tiyyallee hin citti turte. Nuti sadarkaa isin yaaddatanii osoo yaadneetu nuu citte jechuu barbaadetti. Nuti sadarkaa isaa irra jiru quba hin qabu. Waan isin haasoftan san irraa addunyaa isin keessa walii mormitan san irraa bilisa. Addunyaan nu keessa jiru tabira ta isin haasoftan tabira. Anyways, ana kana san jechuun barbaadu. Warri qeeytanis rakkoon qabu miidiyaadhaan fooloon tana yoo shaqqalatamne tamee shaqqalatamaa miti shaqqaladhaa isin eeyyamnee jirra. Qeeyni nuuf amala ana mata 3-4 qeeqamee waqqafamee waan nu jedhe garuu gizeetti jettanii of dhaaddan kiji. Xiqqoo natti dhadhagaamayyu. Waan ani itti dadhabe tokko namni biraa gisee ittiin dhadhaadhatu na aarsuu eegalee boo. Wallaahi wabilla. Namni guyyaa tokko siin jedhee bar. Akkuma oromummaatitti namni giriisha shilingii tokko cabaa tokko darbatee yookaan akkas jabaadhadhee jabeessee hin beekne gaafa kireditii namaa tira dhaabattee akkana goone naan jedhu xiqqoo nama aarsa. Ana soqootaniif illee natti tola ture maaliif jennaan? Magaariidha namni yoo waan gaarii godhe hin gammada. Garuu alhamdulillah ani sadarkaa isaa irra illee hin geenye. Hiigale. Kanaaf akkasitti hubachaa deemuun gaariidha. Gizee tokko yoo wanti tokko baay'atee haasa'ame dhugaa fakkaata beektanii baay'atee gizee haasa'ame dhugaa fakkaata. Kanaaf ani si jammar kanaafuu iyyuu seenne warri naa gammadanii fi warri ergitanii gammachuu isaanii qoodatan anaaf gammadanii naa galatooma jechuuf seenne dhugaa dubbatuu fi tanuma keessa immoo yaada kiyya ibsadhadheetti hangara kiyyaan hedduu gammadee hedduu natti tolee naaf galatooma baga naa gammadanii isin galee. Ilmoon immootu normaali haadhaaf abbaa ta'e narraa gaafa boonuu akkanatti booyaa baane dhugaadha nama hin dandeessisu akka dhuunfaa kiyyaatti hedduu dhiphadhe sii galee akka gaafa duraa sanii miti akka gaafa dura ilmoon tiyya ganaa deemtu jedhee akkana qalbii na dhaabataa ture aguma inni deemu na jedhee maaliif dafee anillee jala waa godhuudhaaf jedhee hin jiraame namni hin socho'aa bara namma. Wallahi summa billahi amantanii amanuu baattanii ilmoon biyya kana jiraatte ani isa gatee hin deemu. Maaliif ilmoo gatee deemu kaayyoo qabu jireenya kiyya irratti achiin gaadhee duuba deemuu fedha malee amaluma kiyya kun. Isin amanuu dhabuu dandeettan. Hatta ispoonsara Ameerikaa hin gaddan dura cuufte tana nu dura akka isaan galfatan godhe. Nu dura galfattanii nu isin booda. Maaliif biyya baqaatti gatee ilmoo tiyya deemu abadan hin feene. Tara akkasitti kophaa qabaadhaa isin jaalladhaa isin kabajaa. Yaada namni dhuunfaa akkasumatti fooloo guddaa tufaasa hundallee dhugaa gootanillee haasoftan gaarii miti namni keessattuu ilmoo qabdan cubbuu teessan ilmoo ittiin hin galatinaa namni bultii kana of duratti seenuuf barbaadamu cubbuu bultii teessan ittiin hin seeninaa namaa nanaarsullee natti noo'ullee natti hin qorrullee hin beeytanii deebii kana deebisuufillee hin jarjaru maaliif hin beeka gaa miidiyaarra hin bubbullee barsa. Bara 2012 miidiyaarra dhufan tiktookii dhaan gadda dhufne malee bara 2012 irraa yaada akkuma diyaaspoora medhi Itoophiyaa irraa eegale so waan hundaan beeka jechuudha. Kanaaf akkasitti hubadhaa naa galatooma
kanuma jenna gaawanne biraa wanti jennu hin jiru. Inni dhumarratti jechuu barbaaduun dagadhe viidiyoo tutture fa'aa baastanii waan keezii waliin qabanne fa'aa walitti hiitanii xiqqoo isaallee ofirraa dhiisa. Amma dhimma ummu biraa ol deemuutii fi dhimmi jireenya keessa jiru kana faana dhibee waa walitti dharabbii jedhamee maal waan wal fakkaatu. Waan wali fakkaate dhachiisa himee waan walitti fidana. Dhimmi imalaa dhimma biraa imala namni ni imala. Dhimmi jireenya keessa jiru kan biraa namni maa walitti dhabee waan hin fakkaanne. Lola wayiitii miti, sargii wayiitii miti, imala kun. So wali waan waliin fakkaanne giddima walitti fiduun gaarii miti. Maachi gochuun gaariidha waan deemu tokko maachi gochuun bareedaadha. Dhimmi sirriitti miidiyaarra deeme takkattiin immoo anaaf isin waliin haasofne ilma waa walitti qabnuuf hin haasofne. Yeroo kamuyyuu hin haasofne jechuun asuma ta'e asuyyuu teenye. Fakkeenyaaf waciyyoo barbaachisu naa bilbilanii kiraayin barbaachisnaan asbeeza wanta adda addaa barbaachifnaan waliin haasofne. Yaani ilmoo waan jidduu teenye jirtuuf kasanirraa fi keezii biraa walitti hin qabnu. Maaliif walitti hin qabne namni adda bahee keezii biraa walitti hin qabaatu. Namni kun gaafa adda bahee jireenyi hin dhaabu si galee jireenya jiraachuu danda'a jireenya dhuunfaasaa. Sinii gala jireenya dhuunfaa gaafa jiraatu keessattuu gaafa jireenya tare wayii ta'e dubartii namni akkasii yaadda sanitti odoo waan yaade fakkeenyaaf amma namni gisee baay'ee maan naan jedha maaltu namatti dadhagame warra mana jaalatu beektaa suuraa maa itti maramteen kaane suuraa maa akkasiin goone waan akkasii takkatu taa'aa yaada xiqqoo callisaatuma ofuma keessanii taa'aa yaada jettii tana kaleessa rabbiiree walitti nu fide waliin jiraanne alhamdulillah yeroo gaarii dabarsine. Hireen immoo adda nu gooddee ilma walitti arganne adda baane. Jettiin tun dhaabattee wayii haftiiree hiree bara hin qabdi. Hiree hin qabdi wayii ijaartii waggaa 90 taate hiree hin qabdi. Soo nama hiree qabu tokko immoo namni odooman fakkeenyaaf namni jaalatee kan itti dhufu taate waa xiinxalaa deema namni waa jaalatu kun maal xiinxala namni kun erga adda bahee maal balleesse badiilee inni qabu maal ka jedhu sammuu keessa nama dhufu. Soo jidduu kanatti osoo waan akkasii godhe osoo immoo keezii wayii jiraate yaaddeerta kana anaaf osoo hin taane isii dhafuuyyuu isuma dhugaa namni isii jaalattan keessattu namni isii jaalattan fakkeenyaaf jedhe nama jaalattu wayii osoo qabaatte fakkeenyaaf ilaalamu qabaatu dhabuu siin beekan osoo an dhaqee akkas jedhe jireenyi sun bade moo hin badne yaada akkuma dubartii fi akka dhiiratitti wallaahi wabillahi isuma dhugaa isuma namummaa isa gir jettanii homantii waa waccanii mitis akka sammuu bal'aatti akka nama guddaatti yookaan dhiisaa fagoo hin dhaqina isin warra jirtan yookaan jaarsaaf jaartidha yookaan immootu fireendii qabdan namni akkanumaan lafa kophaa taa'u hin jiru sun kijiba. Fireendii ta'e takka ta dura amma wajji jirtu takka fireendiin duraanii yookaan immoo jaarsi duraanii dhaqee bira digalee kominikeeshinii walitti dhufuu jiraate yoo haasaa yoo akka kennaa kana ilmoo jidduu hin jiraanne waa wayii goote jireenyi sun himatti fufaa namichi sun yookaan mucaa sun yookaan mucattii sun taa'eetuma silaala yaadini akka ariifatitti yaada hiree namallee balleessuu hin barbaannu akkuma hiree ta'e na tolfannu hiree namallee tolchaa deemuu barbaannu. Kanaaf malee hammeenyi hin jiru isin hin jedhu odoo hammeenyi jiraate ilmoon tun akkasitti nu jidduutti nagayaan hin guddattu. Ilmoon gammadduun taatu osoo anaaf isiin jidduu hammeenyi gisee hunda yookaan lolli rabshaa wayii jiraate kissii wayii guyya takka wal kasaas na hin beeknu isin ajaa'iba namni guyyarraa wal hidhaa wal lafa guyyarraa wal kasaasa eerpoortii wal deebisa maal isin hin jiru kun hundi wal kasaas na hin beeknu poolisa walitti finne hin beeknu mana hidhaa wal dhaabne hin beeknu. Kararra wal ariine hin beeknu qaawwaa kanarra warra yaa obboleessa uumman qaawwaa jedhama biyya kanatti kaaffen awannoo wal ari'a sikkiina wal ari'aa walamman warri walii gadhiisi warri hojii jiru hin jiru kun hundu biyyattiin immoo biyyattii wal doorsisanii miti ila Afrikaa taate biyyattii wal doorsisanii miti biyya waan feete fedhii keetiin gootu
Makanya parah semua kayak mana wei situ capsa situ saya nak soja deh. Endang. Dubai saya jira, Amerika saya jira, ni saya bijakan aja. Hinjiru, nama dor sisun. Endang. Namni bayi mali fakas jenis deh. Dor sama turte mali. Hinjiru, warna kasih bijakan. Dor sim ni aga beri coba toko ini aja tuh. Bijak dor sana minti. Raga takkan tingkah gote olfanis, teman itu oldor sisun indandam. Osum akka sinjata sanu teje camam jaga. Sehingga kana amol magalat aja kena gefanne kalau tuh mau olfada. Wallahi summa billah yaddu takkan gammade. Sehingga ani sini tim durai walam gammacus kaba akka natis daga majer. Wan ilmu kiyatiku an guyet tak kemacak kiyara guyala mulai beku. Guyya sadiyo tikat. Guyya lama sadi sanuila. Sekolah fiyo mina rakanni mashgulan tana bijadefa jalayo milik amale. Indu fa macam guyya takai guyya lama wani jalayo milik akan ne se rambara tu. Ufe ulatum. Mbe kawan teh manni wolong bera mandike. Igale. So khanaf natti daga male wan bra alhamdulillah. Du gammade. Tani wali tidak cana. Gaafii qabaatanii mootu gaafii keessanii viidiyoo isin hojjedhachi jalatti barreeffatanii deebisa akka dhuunfatitti gaafii kabaja qabu gaafii argitee bifa wannoo jedhe yoo hin jiraame bifa beekumsaa qabu bifa kabajaa qabu yoo ta'e hin deebisa gaafiilee biraa ani maraattota warra taa'ee haasa'u taa'ee ofiitti tasnaan silkii sadii moo lama qabu. Userii tokko asii nama bira hordofaa tokko achi inta hasnaanna maaliif nana arsoni waan namni jedhu kana waggaa furdura limjii nyaatee waan ta'eef hin beeyta yoo yaadattan ta'e gaafa jalqaba walitti buunusanii hedduu ajandaa ture waggaa tokkoo fi cinaa ol gisee san baradhan san dura anaaf haaraa turanii miidiyaa irratti hin beeytanii nama tokkoo fi kabajaa fi waan hundaan hin beekama waan ta'eef wannoo jedhe so galatoomi Saadiq akkasii nammallee rabbiin hamtuu afaanii nan baasini rabbiin gisee kamuu unkaan nama akkasiitii miti nama nan beeyneef rabbiin hamtuu na yaachisine yaadina isinillee kanuma sin gorsa wallahi nama haga feetan jibbitan hamtuutti yaadina maaliif jennaan hamtuun mana sin seenti so akkasitti na hubadhaa ulfaadhaa galatoomaa. Thank you. Masrin tena takalar aku bak abdi watnya wajah miti sagale kiyo sinje kadi famana rata aga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durani na sob tawai kiya